Suura bakkeewwan seena qabeessaa fi turizimii Oromiyaa ilaaluun maqaa isaanii tilmaamaa. Umurii waggaa 130 ol kan qabu magaalaa Naqamtee keessatti kan argamu Masaraa Kumsaa Morodaa. Godina Shawaa Bahaa Aanaa Liban Cuqqaalaa magaalaa Dulaalaatti kan argamu Tulluu Cuqqaalaa. Godina Baalee Aanaa Gololchaa ganda Dirree Sheek Huseen jedhamu keessatti kan argamu Dirree Sheek Huseen. Riqichi uumamaa Hulluuqaa riqicha magaalaa Ambootti kan argamu yoo ta'u, riqicha Waaqaa jedhamuunis kan beekamudha. Bara 1870 keessa kan ijaarame magaalaa Jimmaatti kan argamu Masaraa Abbaa Jifaar. Magaalaa Dirree Dawaatti kan argamu mana amantaa Ortodoksii Qullubbii Gabreel. Godina Shawaa Kibba Lixaa Aanaa Qarsaa Maallimmaatti kan argamu Malkaa Qunxurree. Iddoon kun bakka waraanni Minilik Oromoota walitti qabee warra dhiiraa harka mirgaa, warra dubartootaa immoo harma mirgaa irraa muredha. Siidaan kun godina Arsii magaalaa Ittayyaarraa harka mirgaan kiiloomeetira 10 irratti argama. Siidaan isaas siidaa Aanolee jedhamuun beekama. Fincaa'aa uumamaa godina Lubbaaboor Aanaa Bachoo ganda Tubbii jedhamu keessatti kan argamu Fincaa'aa Soor. Godina Baalee Bahaa Aanaa Daawwee Qaachanitti kan argamu holqa uumamaa Soof Umar. Lola bara 1887 keessa loltuu Minilikii fi uummata Oromoo Bahaa keessa jiraatan gidduu taasifame irratti gootota wareegamaniif kan dhaabbate siidaa Caalii Calanqoo. Finfinnee irraa gara kaaba dhiyaatti kiiloomeetira 100 fagaattee kan argamtu mana amantaa Ortodoksii Dabra Libaanos. Bara 2009 tarree hambaa addunyaa irratti kan galmaa'e naannoo Oromiyaa godina Baalee keessatti kan argamu paarkii biyyaalessaa Gaarreen Baalee. Ganda turizimii filatamtu magaalaa Amboorraa kiiloomeetira 28 fagaattee kan argamtu Haroo Wancii. Handhuura Oromiyaa Finfinnee keessatti kan ijaarame hambaalee seenaa hedduu of keessatti kan qabate giddugala aadaa Oromoo. Suura 15 keessaa meeqa akka argattan koomentii irratti barreessuun viidiyoowwan dabalataaf subscribe gochuun dagatinaa.